Ijoollee keenya guyyaa har'aatiin waraanni bilisummaa Oromoo magaalota hedduu to'achuu ibse. Gama biraatiin mootummaan dhimma kanarratti waan jedhe qaban bal'inaan dhageessu. Oduu keenya itti aanuun qophiin waraanaa osoo godhamaa jiru callisuun waraanatti walii galuudha jechuun obbo Geetaachoo Raddaa sodaa guddaa qaban beeksisanii bal'inaan dhageessu. Oduu keenya itti aanuun faayidaan biyyaalessaa Itoophiyaa hanga garbaa Hindiitti dheereffamaa jedhan dheetan ajajaa humna qilleensaa Itoophiyaa Birgaadeer Jeneraal Masarat Geetachoo. Kanaanis Itoophiyaan fedhii biyyoota hedduu waraanuuf qabdu ibsanii jedhameen bal'inaan dhageessu. Kunneen ijoollee oduulee keenya guyyaa har'aati. Alaamanni isaanii nagaa daawwattoota biiftuu miidiyaa oduu guyyaa har'aa qabannee dhufnee nu faana turan affeerraa keenya. Oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo torbee kana keessa magaalota hedduu to'achuusaa ibse. Torban kana keessa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti walitti bu'iinsi hamaan gidduu humnoota waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti uumamuun gabaafameera. Sochiin waraanaa kun keessumaa godinaalee akka Wallaggaa, Shawaa, Kibba Oromiyaa keessatti xiyyeeffannoo kan argate ta'uu fi godina Wallagga Baanaa, Giddaa Ayyaanaa keessatti akkasumas godina Qeellam Wallaggaa keessatti walitti bu'iinsi hamaa muudachuu isaatis ibsameera. Maddicha gabaasetti sochiin waraana mootummaa qubannaa isaanitti ba'an irratti tarkaanfii kan fudhate yoo ta'u, kanaan wal qabatee kisaaraan humna namaa fi meeshaa waraanaa akka geenye addeessu. Gama biraatiin Shawaa Kaabaa naannoo Dabra Libaanoosii fi Shawaa dhiyaa aanaa Gindabarat keessatti sochiin waraanaa kan geggeeffame ta'uun gabaafame. Iddoowwan kanneenitti wal waraansa mudateen daandiiwwan gurguddoo irratti sochiin geejjibaa addaancituu fi hidhannoon garaagaraa harka WBO galuu maddichi jedheera. Kallattii kibba Oromiyaatiin ammoo godinaalee Gujii fi Booranaa keessatti sochiin waraanaa itti fufee kan jiru yoo ta'u, keessumaa iddoowwan qonnaa fi albuudaan badhaadhan kanneen keessatti walitti bu'iinsi mudate jireenya hawaasummaa uummata naannichaa irratti dhiibbaa uumaa jiraachuun isaas ibsameera. Gama mootummaatiin miidiyaaleen fi hooggantoonni nageenya naannichaa naannolee kanneen keessatti duulli nageenya kabachiisuu itti fufuun isaa haalli nageenya iddoowwan tokko tokkotti gara tasgabbiitti deebi'aa akka jiru ibsaniiru. Walumaa galatti sochiin waraanaa torban kana jalqabe kun sochii geejjibaa, daldalaa fi jireenya hawaasummaa naannolee sanaa irratti dhiibbaa uumuusaa gabaasaalee garaagaraa irraa hubachuun ni danda'ama. Oduu keenya itti aanuun qophiin waraanaa osoo godhamaa jiru callisuun waraanatti walii galuudha jedhan obbo Geetaachoo Raddaa. TPLF mootummaa federaalaa waraanuuf qaamolee keessaa fi alaa wajjin tokkummaa tolfachuu ji'ootaaf erga akka taabee booda amma ifatti labsatee jira jedhan pirezidaantiin duraanii bulchiinsa mootummaa yeroo Tigraay fi gorsaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad obbo Geetaachoo Raddaa. Dhaabichi qaama faallaa Itoophiyaa dhaabbatee waliin hidhata tolfachuun mootummaa federaalaa kuffisuu kaayyoo godhatee hojjetaa jira jechuun balaaleffataniiru. Garaagarummaa mootummaa federaalaa wajjin qabu karaa humnaan qofa furuutu furmaata jedhee murteesseera jechuun fuula feesbuukii isaanii irratti barreessanii jiru. Taateen torban darbee lixa Tigraay shararitti ta'e akka fakkeenyatti kaasuun yaaddoo waraanaas deemaa jiruuf hawaasni idil-addunyaa callisuu akka hin qabnee fi sochii waraanaa naannichatti taasifamu akka to'atuuf waamicha godhaniiru jedhan obbo Geetaachoo Raddaa. Waamicha isaanii kanaan yeroo qophiin waraanaa taasifamu callisanii ilaaluun waraanatti waliigaluudhaan tokkummaa jechuun ibsan. Torban tokko dura naannoo lixa Tigraay naannoo daangaa Itoophiyaa fi Suudaanitti raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota TPLF gidduutti walitti bu'iinsi erga gaggeeffamee as gara waraana guutuutti ce'uu malaa kan jedhu yaaddoon duraanuu ture hammaataa dhufeera. Obbo Geetaachoo Raddaa barreeffama isaanii kanaan TPLF humnoota faallaa Itoophiyaa ta'an waliin hidhata tolfatee mootummaa Itoophiyaa kuffisuuf malee nageenya uummata Tigraayiif yaadanii akka hin taane komii cimaa irratti dhiyeessaniiru. Gaggeessaan TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'el dhiyeenya kana nageenya uummata Tigraay awwaala mootummaa paartii badhaadhinaan hoogganamu qofa irratti jedhanii dubbachuu isaanii kan ibsan obbo Geetaachoon kun nageenya uummataaf osoo hin taane tattaaffii TPLF ofiisaa baraaruuf taasisu ta'uu fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessaniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa yaaddoo namoonni hedduun waraanni kaaba Itoophiyaa irra deebiin ka'uu mala jedhanii ibsaa jiran ilaalchisee ibsa dheeraa fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessaniin TPLF fi mootummaa Eertiraa itti gaafatamaa godhaniiru. Uummanni Tigraay rakkoo hamaa amma keessa jirutti akka lixu kan godhe gaggeessitoota TPLF ta'uu kaasuun addatti ammoo qaama faallaa waliigaltee Pirtooriyaa ta'e Eertiraa waliin tokkummaa abaaramaa tolfachuu fi kaayyoon isaanii mootummaa Itoophiyaa humnaan aangoorraa buqqisuu ta'uu ibsaniiru. Galmi isaanii kun ni dhugoomamoo hin dhugoomu kan jedhuuf yaaddoo hin qabu kan jedhan obbo Geetaachoon garuu nageenya naannichaaf balaa inni qabuu fi jiraachuu uummata Tigraayiif balaa inni qabu kan callifamee
bira darbamuu miti jechuun obbo Geetachoon dubbataniiru. Mootummaan Eertiraa yaaddoo mootummaa Itoophiyaa irraa qabu TPLF fayyadamee Tigraay gidduutti meeshaa akka taatu gochaa jira kan jedhan obbo Geetachoon yaaddoon waraanaas deemu uummata Tigraay qofaaf osoo hin taane uummata Itoophiyaa hundaaf ta'uu akeekuun hawaasni idil addunyaa xiyyeeffannoo kennee dhimmicha hordofuu akka qabus waamicha dhiyeessaniiru. Muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad dabalatee qondaalonni mootummaa Itoophiyaa olaanoon yeroo garaagaraatti TPLF humnoota alaa fi diina seenaa Itoophiyaa ta'an waliin hidhata tolfachuu isaa irra deddeebiin himaa turaniiru. TPLF gama isaatiin humnoota keessaa fi alaa Itoophiyaa akka diinatti ilaalan waliin hidhata tolfachuu isaa ibsee ture. Dursaan TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Adoolessa 19/2026 walgahii magaalaa Maqaleetti gaggeeffame irratti mootummaan Itoophiyaa kana booda Tigraay qofaan lolaa miti paartii badhaadhinaa akka yaaddootti kan ilaalan qaamolee hedduutu jira jechuun dubbataniiru. Dabaluunis qaamolee mootummicha akka diinatti ilaalan waliin walta'iinsa tolfanneera rakkooleen kunneen jiraatanis irra aanuu ofitti amanamummaa guutuu qabnaa jechuun dubbatanii. Haa ta'u malee TPLF humnoota wajjin hariiroo tolfate ebaluu jedhee hin tarreessine. Obbo Geetachoo Raddaa hawaasa idil addunyaaf qofa osoo hin taane humnoota Tigraay fi mootummaa federaalaafis waraana labsuu irraa of qusatanii mala biraa ittiin nagaa buusuun danda'amu akka barbaadan gaafataniiru. Humnoonni Tigraay fedhii gaggeessitoota TPLF yakkamtoota muraasa jechuun ibsan tiksuu osoo hin taane jiraachuu fi nageenya uummata Tigraay eeguu qabdu jechuun akka didaniifis waamicha godhaniiru. Mootummaa Itoophiyaafis waamicha godhaniin tuttuqqaan hanga barbaade yoo jiraatellee waliigalteen Piriitooriyaa guutummaan akka hojiirra oolu daandii nagaatti geessu hunda banaa akka godhan waamicha godhaniifi jechuun obbo Geetachoo Raddaan dubbataniiru. Oduu keenya xumuraatiin faayidaan biyyaalessaa Itoophiyaa hanga garba Hindiitti dheereffamaa jedhan deetan ajajaa humna qilleensaa Birgaadeer Jeneraal Masarat Geetachoo. Faayidaan biyyaalessaa Itoophiyaa hanga garba Hindiitti kan diriirfamu ta'uu fi humni qilleensaas kana eegsisuuf dandeettii isaa ijaaraa akka jiru ibsame. Humni qilleensaa Itoophiyaa akka beeksetti faayidaan biyyaalessaa Itoophiyaa hidha dhaabbannaa guddaa qofa irratti kan daangeffamu osoo hin taane baay'ee bal'aa fi hanga garba Hindiitti kan dhaqqabudha jedhaniiru. Deetan ajajaa humna qilleensaa Birgaadeer Jeneraal Masarat Geetachoo akka jedhanitti dhaabbatichi faayidaa biyyaa fi naannawaa kanaa eegsisuuf dandeettii cimaa wajjin dorgomuu ijaaruuf halkanii fi guyyaa kutannoon hojjetaa jira jedhaniiru. Deetan ajajaa humna qilleensaa Itoophiyaa Birgaadeer Jeneraal Masarat Geetachoo tajaajila oduu Itoophiyaa waliin gaaffiif deebii taasisanii akka ibsanitti faayidaan biyyaalessaa Itoophiyaa baay'ee bal'aa fi hanga garba Hindiitti kan diriirudha jechuun humni qilleensaas faayidaa biyyaa fi naannawaa kanaaf dandeettii ittisa olaanaa ijaaruuf halkanii fi guyyaa hojjechaa jira jechuun dubbataniiru. Deetaan ajajaa dabalataan akka jedhanitti diinonni fedhii fi doorsaa hammam qabaataniyyuu dandeettiin ittisa humna qilleensaa guyyaa guyyaan dabalaa waan dhufeef sirriitti waan hubataniif haleellaa banuurraa of qusataniiru jedhaniiru. Gama biraatiin humni qilleensaa biyyoota Afrikaa wajjin yoo madaalamu sadarkaan har'a irra jiru baay'ee olaanaa ta'uu kan beeksan Birgaadeer Jeneraal Masarat keessattuu teeknooloojii beekumsaa fi dandeettii of danda'anii hojjechuutiin Itoophiyaan qooda isa olaanaa akka qabaattu ibsaniiru. Akka deetaan ajajaa ibsanitti biyyoota Afrikaa hedduu irraa ergamtoonni dhaabbatichaa daawwachuuf dhufan hojmaata ammayyaa humna qilleensaa keessa jiru yoo argan kan isaan eeganii ol isaaniif ta'aa jedhaniiru. Sababa kanaanis humna qilleensaa Itoophiyaa wajjin waliin haa hojjannu gaaffiiwwan jedhan bal'inaan kan dhiyeessan ta'uun ji'oota 3 darban qofatti biyyoota Afrikaa 3 ol ta'an wajjin waliin hojjechuuf waliigalteen tumsa uumuu mallatteeffamus beeksisaniiru.